Dabalaa immoo suura kaasuu hin beeku. Artiis akkasuma Wayaatiin kolfii wayaatii akka godhi. Hi guys, ashama akkan jirtu daawwattoota YouTube channelii Yaasuu Birraa. Nagaa keessan Yaasuu Birraa irra nama wayii prank gochuu jedha. Anaaf ayyuu immoo teenyaa ashqaabatna jechuudha yookaan immoo teenyee ilaalla. Namni sun maaliifi namni sun kan roon prank wayii duratti dalagee ture. Yaasuu Birraa yoo tasakkeef yookaan yoo milkaa'e baay'ee gammannaaf jechuudha. Nagaa keessan isin jirtu akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyoon nagaa kooti. Ayyuut nagaadha. Akkam jadi nagaa yiri gambutan. Harkasitti qabaa jiru bar. Nagaa Waaqayyo bakkuma jirtan isin wajjinaa ta'uu daawwattoota YouTuber Yaasuu Birraa. Yaasuu waan jettu qabda? Ati waan jettu qabdu. Ahoonis nin qaba. Waan baay'ee qabami. Ol kaawwadhati. Kanaaf ishii tole jedhi qamaan ishiin. Kanaaf Yaasuun irra piraanki nama gochuuf jedha. Yaasuu haase jarri akkamii mana namaa dhuftee dabalaqnaa jechaa jiran. Ashama harka fuunee hordoftoota Yaasuu Birraa hundi keessanuu arran tana akkuma beekin jee hiriyaa keenya tokko hiriyaa beeketi minzee beeketi jechuudha. Akkasumi dheengadda yaadachuu dabal jamti. Kikkisa shawu maqaan chaanala yuutuubar siidha. Torbe darbe gaafa cidha isaanii duratti jechuudha. Paraan keessa dalagee ture isaan irratti. Maal jee dheengadda nu dhufee namni tokkollee gartee narra dalaguu hin danda'u jee na goomsuu hin danda'u jee. Ani immoo sirriitti dalagaa jeetiin if keessatti qabadhe ture. Arran tana yaada tokko isaaniif dhiyeessinaan isaanis tole jennee fudhatanii jiranii walumaanuu hojiin tura isin jaa. Xiqqoo fiinci ilaalluu fi yaadachuu inni piraanki haal duree. Wayne fiinci keessaa kunnee baafne jechuudha kana fiinci isheetti sun hayi keessaan baafnu jiraariin jira bar. Haal duree isiniif kennuu barbaanne maalidha? Maal jedhaanii suuraa isaantu nu kaase inni viidiyoo nuuf dalagee jira gaafa cidha keenya. Suuraati isaaniif hojjette sun tabalaa ishee yookaan immoo ittiin gammanne ijoollee baay'eesti gadinni jiru maal jedhaanii yaa'u xiqquma isheen haal duree isinii kennu. Haal duree jette? Afaan Oromoodhaan walaayittaa waan ta'eef afaan Oromoo baay'ee hin beeku. Saniif akka jennaani itti seenyatti daawwaliif immoo gurbaadhaaf. Amma hin dabalaa. Qo'isiin kenna. Daawwaliif. Nuti sibiran jiru miti amma. Nuti sibiran jiru mana isaa taa'ee daawwalaaf jira inni. Isinis hin agarre. Koomenti gubbaatti illee nuti akka sibiran jiretti barreessa. Garuu yoo gartee waan isin arrabsu dubbate akka isin jiru. Baay'ee nu arrabsu. Laawudi dhagaay. Deddeebisi daawwali. Deddeebisi daawwali. Sa'aatiin deemaa dha waan ta'eef. Ganaadha. Waitinggi sini deddeebi. Nu arrabsu maal. Waitinggi waan seentuuf. Lamban si badee barachuu naaf ta'e bara. Okay. Dabalaa dhasa? Wayii dabalaa kiyya kami nagaami? Ani guyyaa wanni eegaa ture beekta nyuu beeke nyuu kikkisaadhaan eegaa ture beekta. Waaw baay'ee namatti toltan boo. Ani immoo aadatiin jana jira mucaan kun maas liqin kan jaan jira beekta. Dhugaan dara wayinnatti dabalee oomaan eessarra biyya rabaadha. Intala. Xiitii wayii takka dabalee bilbila kee lafan fuudhu hin beeku midhaan jettee qabaattaraa turte. Ati jooqa hin dandamne. Kaza waaqa godhe maal godhe waaqatu mana kooti hidhee hin jire. Dabalaan osoo numa dhagaa. Dabalaan numa dhagaa. Eeka. Bareeda kasanan. Namicha sakamti dabale jettee. Namicha sargii kan guyyaa sin jasa gatemi. Wanni jiru sargiin guyyaa alada jebeeta uhudees deemu kana. Akkasitti gatii meeqaan jaamme inni guyyaa footoo fi viidiyoolee jaabeeta. Inni maal fa'aa barbaada sargii? Waan guutuu. Waan guutuu barbaada? Waan hunda isaa jechuun
wanni malee suuraadhaa fi viidiyoodhaa akkuma gartee dhangaddaa kan beekii direenya san gartee mi? Akkasumatti fedha. Saayinboordiin fa'aa jira. Saayinboordii, thank you kaardii. Guutuu isaa. Hin barbaada. Hunda isaa barbaada jechuudha. Waan all everything. Baay'inari yoo. Hunda isaa waan jechuun waan takka yeroo fudhu jaabeeta guutuutu jira guutuun naan jee. Okay, guyyaa maandilii fa'aa barbaada maannoo. Maatii fa'aa barbaada ganaa bakkeetti jechuudha suuraa iddoo gaafa sargii alatti. Inni kana jetti jalqaba yoo fakkeenyaaf sargiin guyyaa sargiin bakki garteetti laaqana nyaatan hoteela beekee. Bakki itti immoo suuraa kan iddoo biraati guyyuma san ta'e jechuudha. Ammas bakka sadii deemnaan jessa bakka bishaanii wayii takkaa jiran jeemas iddoo bishaanitti gaari. Maarreessuma jedhanillee. Bakka akkas taanaan amma 12,000 fa'itti dhiqaa jiru watii waa'ee qaba ta'u. Okay. Ittiin baay'ee wayii na baay'atan jaa. Wayii na baay'atoo jaare hin jiru. Meeqatti nu yaadda watii waa'ee qaba jechuun akkuma ittiin hojjetamu akkoo gabaa nama seenaa akkoo. Akkasumi? Eeka 25 fa'aa dubaroonni mana footoo qaban immoo. Okay. Kanaafi. Dabalee itti mure? Yoo jechuun akka maalli namichaatti mi'aattee yaaddaati akka yaaddutti. Laani kan jechuun kuma kudha lamni kan beektaa ishee gartee wani jeefe malee yoo xiqqoo gartee ni qaala'e maal jeefe malee yoo gartee hojii gaarii ta'e hojii gaarii yoo dhaabee hin jenne nama kana garuu. Hojii koo waan kwaalitii qabu hojjenna jechuun hin jedhamti waan mariifi hojjenna meeshaa amma kana ta'e kanuma ta'ala suuraa gaafa guyyaa lammataa minaamini sana faayidaa qabaate kanuma jechuun yoo amma fedhe gadi bu'ee makoo kudhan faayidaa ittiin bakka. Bakka garuu wanni isin jumaa beektaa? Wanni suuraa gartee kan beekii faasan gartee mi? Akka gartee akkasuma jalaan ta'ani gaa. Akkasuma gaafa sana riisitti hojjeta bakka. Jechuun booda gartee akka wanni akkasuma galchinare jechuun. Aree maanum godhamaa jechuudha hojjenna ariifi magoonee jetti yaadnee bareechinee hojjenna. Bakka ishee akkas taanaan ittiin hima. Kan biraadhaan footoo inni jedhan iddoo bishaanii jedhe sargiin dura moo sargiin kan sargii kan maal jette? Kan inni iddoo bishaanii fa'itti iddoon kaamu guyyaa biraan inni siin jedhu. Guyyuma sani ganama suubiin sa'a lamatti eegalla jee. Fakkeenyaaf ganama sa'a lamatti. Sa'a sadiitti jechuudha sa'a sadiitti ati nama akka yaadna isaan beekame dawalee namatti deebisan gaafa dhaqoome. Qoy dawaleen gaafa dhaqoome wanta dawalee fadha qoy. Dawaleen gaafa dhasitti waan jiru. Tola shi biroo. Ijoolleen baay'ee aartii kan. Amma jedha kaa. Amma jaaba. Amma immoo maal jettee jalqabda? Qarshii rakkina hin qabade garuu hojii kwaalitii hin qabu barbaade jedhee. Inni ani immoo suura kan beekifaa sana ayyuun yeroo isheen dudubbattu argeera. Ani garuu akkanni gartee waan hamaa dubbatu feene beekte. Waan hamaa dubbatu. Isaan immoo akka gartee waan hamaa dubbatu yoo dubbatillee yaa'ii keenya nuti ittiin qabamnu sababni isaa hojii ajaa'ibni hojjetee jiru. Suurri isaa bareeda, viidiyoon bareeda, waan tokko wanta balleessan hin qaban kanaafuu. Nuti garuu isatti. Yoo nu koomatan yoo nu arrabsillee ittiin gaafa mucaan ni balleessan qabu bara. Hin qabu nuti. Maaliif ammaati waan gaa'ii nama hojjettee yoo namni si koomate sitti ittiin haartu yoo inni naarii hin daawwan baay'ee ajaa'ibsiifadha. Dhugaan sin jedha. Kanaafuu amartuu na arrabsi yookaan waan ta'e jedhee hin tola. Sababni isaa hojjeteera gaa. Waan balleessi. Nuti kana viidiyoo kana wanti dalanii faana beektaa? Pranki ana nango gomsane yin jedhe ngata sta. Pranki dalagu ndan. Never je. Asani fingerte asini duf. Ifrane gan jorchu ni malle. Gana kabi ati gesa junta. Gana. Shikone wala fi. Mani batana krom. Nagaran. Halo bro. Namicha mada dawala fin jala beektaa? Birrii rakkina qabu jee beekte. Birrii rakkina qabu garuu yeroo nama barbaadee fi hojiin gaarii taanaan rakkina qabu jee garuu footoo dhengata dagaa san gartee miti. Hayyuun baay'ee mufatee beektaa footoo dhengata san.
hayyuun Kansaanii moo? hayyuun gartee maali gartee ijoolleen gartee footoo gurraachomsee mamma itti beekta. Suuraa kamsitti tolleessa isheetti. Suuraa baay'ee tokko tokko isaa gartee osoo hunda illee ta'in. Suuraan maqaa isaa dhibba sadii mi? Dhibba sadii keessaa suuraa sadii wayii deebi'ee natti fakkaata. Isaan keessa suuraan gaa baay'ee baastee suuraan kun maali ijoolleen jettee wanni itti beekta alaan itti beekta. Intini faadha suuraa adda biddee tokko faa jira beektaa kan taajima tokko jaratu beektaa koppii godhanii baasan isuma deebisanii baasan. Beekinis nurraa dhiisiseen baqa jechuun kanama wanni wanni ichaan oliin jee beekta. Ai bakka tokkommoo gaafa sana tokko laanni mana keessaa iddoo keejii fayyadama suuraan hin kaafamne gaafa sana. Keejii keessatti. Azawaan bareedaa hojjennaa karaa tokko bokkas taanaan ariitii kun hojjennaa bakka. Bakka ishee kasanan tinima. Garuu kan waan amma sinjee kana gartee yaasin gartee kanaan jettee tinima beekefatti. Waan amma sinjee kana gartee miti. Suuraan gartee badaadha mina badaa yaasin suuraan badaadha jeemina mi gartee tinima akkanatti. Aree maal godhate endee. Atis amma kana booda tolchi dalagee. Dabalaan maal isa hoggaa dalagu barra harkisa akkana godhata maal akkama nama miila waraabee bilee godhaa yor. Akkam? Halo, nageessu? Maal jettee? Dabalaan immoo suura kaasuu hin beeku atis akkasuma wayaatiin kolfii wayaatii akka godhii. Siraa gala ciniin. Aku yasu wajib beeku. Bro kaya bar mana kaya ground dabeta di fama bar ni murah bar mana kaya ground dabeta. Internet maal jettee amma dabalaan maaloo godhe gaafa sana. Dabalaan wanni suuraa kaasuun beeku beeta suuraa kaasuun beeku bar. Suuraa garuu ganama akka suuraa adiitti akka bar inni kaase suuraa iddoon tintu baala kan bahe. Atelleen suuraa baay'ee balleessitee beekte garuu inshaallah baqattiin hima. Baqa qophii. Hin balle suuraa. Akkasimi. Suuraa tokko hin balleessine barru. Apa malah kita? Apa yang seperangin kau yang perangin malah ni? Macam tidak ni kau cuma ni. Apa? Betul ni, ikan ni tak apa, mesti perangin kau gawa kau. Kayu tenu deh. Oh nak kayu. Namni perangin sing gochu nanda wuti sino perangin guram tadi. Perangin ada dunia tu ni kan. Ya suntu nandenya malee maayyaa inni sitti fakkaate. Ijoolleen suura isaanii kukkutanii gatanii suurri tabalaashaa dhayanii haalanii bakka hojii hojjechuu nan beektan isin jedhee akka inni dubbatu turre bakka. Ekko hin sodaate bar. Difama yaa. Itti kennime maala ijuma. Hojiin. Hojiin. Itti kenni. Zii yaade. Oye. Maa cufatti maddi. Miti bandaani guyyaa to'annaa dhabuu bar guyyaa ta'e walee ture dhuguma Itti yaadamee hojjetame waanta. Itti yaadamee hojjetame. Garaatiin nuftan gina riifna gattila. Arimmaa silaas naarsuuf turre yaadachuutu hin dandeenye yaasuutu hin dandeenye malee. Jechuun dabalaan suuraan kaasu yeroo inni nama tokko shakke maaliif beektaa? Mudah sakti, agak dekorasi apa kan jadi. Kau nama sih semua dan ni. Esa unit. Ayu bat ni dah sana deh. Esa unit tu jadi malah nak aja cupun turun. Okay, itu rasa mana tu sakian tu
Ayyuu si rakkate dubbii kana laala ayyuu dubbisi. Yaade. Ai namni wayii mana da wada ayyuu kanaan jira wara. In qoosin ba. Nama wayii jana ture. Yaade. Timmoodha moodii itti qabate beektaa qabdee immoo inni immoo sodaatu. Yaade jechuun dhiira moo durba nama beekamu kun. Dubara. Durba taanaan gaariidha immoo bare. Mazen biraan keessa kaawwate rabbina. Wayii ko sirratti jenne gawaa qayyo. Yaadachuu dabala kiyya dhiifama guddaa biroo kiyya dhiifama guddaa. Even akka tattaafate malee koo maal banna isaatu moo sababa keessanii jedhe. Wayyoo biroo kiyya dhiifama guddaa. Tiyaaneeti beektaa. Garuu akkati waan hamaan dubbanna geetiin beektaa sudaadhee irra karra akka garteeti kan. Waan hamaan dubbatu sijjammartu dubbateeyyuu waan balleessan hin qaba waan ta'eef halkan qabu. Yeroo dhiyootti firankii tokkoon qophii godhaa hin ayyeefani. Dabberii sadara. Tole. Firankii tokkoon qophii godhaa. Tole abshir. Nyaatan ta'eetti. Nama barbaadan fidaa. Pirankii laatanii bar dengade fokkolaa turtanii kiristoosiin nuti piraankiin taanu maal jenne yaadeeti. Kai maal beektaati kana hojii dhibee barkuun sila kanaafidha malee jechuuttee kan hin taane maal warra immoo fina kaampanii yoo namatti taane. Bakka biroo kiyya dhiifa maal nagaan na bulaayyee. Inchufi koy. Eechi chaawu biroo kiyya. Waa cufta wandaan. Waa cufta. Wal caqacaqaatti wal. Sadee bira qabdee wal. Sisi malee natti miti jechuudha. Arganneera amma nuti sakkeera lugaa ma tokko. Aaraa milkoofna jira dhibban batti. Lakki. Ani maa aga isaan bu'anitti jaadii. Dubbachisuu hin dandeenye. Rabbi nama dhiisu. Rabbi maal kun qalxaba maal. Sun osuma ta'u. Waan namaa waan dubban. Balansi deemuu gara beeta. Ana kayyatee beeta. Oo maal ta'e kuni. Akkasii baraan keenya gartee akkasii tolu abdii qabna. Galata malfaadhaadha. Yoo rabbi jedhee yoo illee ta'u. Isaan illee godhuuf hin ta'a. Isaan makanaawu. Nuti mee piraanki nu gochuuf. Isaan makan godhuuf hin ta'a. Ayi kana insha Allah mun dandeenyu jechuudha nuti. Galatoommaadha chaala keenya subscribe warroonni martee maatiin ta'e maatiin of taadha. Warti comment illee jala nuuf faadha waan jettan illee jaawoo jiraate. Ayi amma tokko ijoolleen engedde piraanki nu ga'ee turanii baay'ee nu rifachiisee turanii. Nuti sarara irraa deeffannee ariifiidha baay'ee itti milkoofnee jirra inni yaadna. Yaasu biraa chaanaalii isaa subscribe godhaa fi like godhaa fi share godhaa fi jajjabeessaa isiniin jenna. Ayyuu. Ayyuu. Jaartiin koo waan jettee qabatti. Ergaan qabu ulfaadha waan jaallattanii nu daawwattaniif kabaja guddaa isiniif qabna. Bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u chaanaalii kana immoo like subscribe gochuun hin dagatina. Komentii barreessuunis amaleeffannaa. Piraanki ayyuun yaa piraanki engedda ayyuun hojjettisan immoo. Dursina jala keenya. Isa qofa hin taane iyyuu akkamitti ilaaltan komentii barreessaa fi. Bye bye.